sabboontuu oromummaan boontu ka dinni arqee biyya isa baase jechi kun hin laaltu. Erga biyya bees qabsoo itti jira saban gurguran hin dalayne shira deeggarsaaf gargaarsa sabaa itti jira warri dubbiin laaltu namoota garbiraa qalbiin dhageeffadhaa gargar baasee jira warri dubbiin laal warra maqaa dhaabaa xurii itti faalu warra dhaabaaf saba gargar baasuu yaalu warra sabaaf saba jette hin gaalu qabsaa fakkaatee ka qabsoo awwaalu jarri sun eenyuu sabnu hin wallaalu ka saba cirratti ka waraana diige ka qawwee gurgure ka diina wajjiinuu kaleessa kurkureen unkuraa ture Keeniyaa keessatti ka keesii Oromoo Amaaraa fi Tigiree gurgurachaa ture Finfinnee keessatti warra garaaf jedhee diina afaan furee qabsaa Oromoo qabsiisaatiin ture Kaakumaa keessatti baqataa warra walit diree bu'aa jeeqamaati warra nyaate firee maqaa Oromooti warra guure hiree kanneentu keessattiif alattis Oromoo dararaa warri dubbiin laaltu jara kanaa baraa warri dubbiin laaltu jara kanaa baraa qalbiin dhageeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffata hundi keessanuu salaamanni kiyya hoonni irraa buqqee lafa jirtanitti hunda keessanuu isinaa dhaqqabu. Dhimma Makkatti deemaa jiru Saawudi Arabiyaa keessa deemaa jiru laalchisuudhaanii fi qabatama achirraa harkannee fi gulaallee hundaa'u ummata keenyaan gahurratti tokkoffaa obboleessa keenya kan kaleessa Makkaa bakka qophii sanitti rasaasaan dhawamuudhaan lubbuunsaa baatee ummata Oromoo dhageessisuudhaa fi abbootii yakka kana hojjattee fi yakka kana raawwachiiste ummata keenya beeksisu san cinaadhaan maadheelee isaanii dhokattuu diina Oromoodhaa tahan kan kaleessa waan biraa arra waan biraa jechuudhaan Oromoo walafaan deebisuudhaa fi hongeessuudhaaf hojjechaa jiran hunda saaxiluu akkanumatti illee akkatti tooftaa shanee dhokattuu fi shanee ifa baatee jirtu gargar baasu warra fira fakkaateen hongeessuudhaaf hojjechaa jirus akkaataatti dhandhamnee fuunfannee adda baasnu kan itti wali saaxilluu fi maayyirratti sammaas jaal banti fufa waboo dhugaadhaa kan adda bilisummaa Oromoo keessa bara dheeraadhaaf ture yeroo jijjiirama mootummaa caa'umsarraa eegaluudhaan yakkoota garagaraa adda addaa irra raawwachuudhaaf ajjeesuudhaaf raawwachaa turanii fi hambaa qabsoo waboo adda bilisummaa Oromoo dhugaasan tan shanee tanaa miti taattoota tanaa miti ta dhugaasanirraa deemaa dhufanii fi lubbuun isaanii haftee jirtu tan gadda commander in chief Naziir Haji Nuuraa dhiyeesserraa itti aansuudhaan tanarraan tana ilmaan Oromoodhaaf qabxiilee jajjabtuu hiccittiilee garagaraa tan dhugaa teenyaa fi haqa keenya baastu taarraan tana Oromoon hundi ijarraa imimmaan haqachuu teessu ta ummata Oromootiif dhageessisnu ta'a jechuudha. Balaa shaneen nurraa fi qabsaa'ota Oromootiin gahaa turte ilmaan Oromootiin gahaa turte dhiyaaddaa Jeneraal Artist Umar Suleymaan maal jee qabsaa'ota sabboontota dhugaan baanu warra qabsoo gurgurate warra qawwee gurgurate warra biyyaa bee warra waraana diige isaan saniif sirba kana dhaamneeti gama sagantaa teenyaa ceena dhiyaadhaa invite share naa godha xiqqoo boodanii eegalla inshallah. Jeneraal Artist Umar Suleymaan dhuga dubbataa haqa dhageeffadhaa. Lakina di sisin janana dide inni satu telani kodide Lakina di sisin janana dide barbadaha te harguman jide sabboontuu oromummaan boontu ka dinni arqee biyya isa baase jechi kun hin laaltu. Erga biyya bees qabsoo itti jira saban gurguran hin dalayne shira deeggarsaaf gargaarsa sabaa itti jira warri dubbiin laaltu namoota garbiraa qalbiin dhageeffadhaa gargar baasee jira warri dubbiin laal warra maqaa dhaabaa xurii itti faalu warra dhaabaaf saba gargar baasuu yaalu warra sabaaf saba jette hin gaalu qabsaa fakkaatee ka qabsoo awwaalu jarri sun eenyuu sabnu hin wallaalu ka saba cirratti ka waraana diige ka qawwee gurgure ka diina wajjiinuu kaleessa kurkureen unkuraa ture Keeniyaa keessatti ka keesii Oromoo Amaaraa fi Tigiree gurgurachaa ture Finfinnee keessatti warra garaaf jedhee diina afaan furee qabsaa Oromoo qabsiisaatiin ture Kaakumaa keessatti baqataa warra walit diree bu'aa jeeqamaati warra nyaate firee maqaa Oromooti warra guure hiree kanneentu keessattiif alattis Oromoo dararaa warri dubbiin laaltu jara kanaa baraa warri dubbiin laaltu jara kanaa baraa qalbiin dhageeffadhaa. Lakina di sisin janana dide inni satu telani
केरम सची स्वाते गुरुरी ना नाते केरम सिरे केरम सा गुरुरी ना कन्याते वारी कले बियतु बिया गुरगुरा बाते वारी कले बोसना कौवे गुरगुरते आते वारी कली ओरमो बिरिंग गुरगुरा बाते सुनो असितिस चासा दिरीर सुकाते ये जिरु पावल गुरगुरु वैताते तोफ्ता बिरहा तुनी तोफ्तान बाते तुनी तोफ्तान बाते तुनी तोफ्तान बाते तुनी तोफ्तान बाते अये السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلايين كي يخسلاما خد دنيا رجل تنوندينو سربا جنرال ارتست عمر سليمان كان وعمله متخنين الرخاي سلاوندا سندقيسون بربادا يرون قب واحد درا سويانا واحد درا دبچوان تنافينا سيدي متو مخيسا ياددا سربا كان الربودا ديبياتي دقيفدا لغان جرتو اسمتانا warri khaleq awwe gurgurebe warri khale biya gurgurebe warri khaleq abso gurguratebe arralle caasa adda dirifatani bijalati fi biya khaysati wan oromo honge safi oromo khasar si dalaga jiran hoggu dubbatan afan oromo dubbatan hoggu dubbatan sabona fakatan hoggu dubbatan warra nulalatu fakatan warra qa dubbatu fi duga dubbatu ammo isan kanaf dina dugan barbadan wanni makkati istetanuma wanni saudi istetanuma wanni jiddati istaw khaytanuma سعود عربية كيسة جدة تنيا لأني فشل تركا مكة تأمو يا جنرال كمال قال شوراك وبيك أبو أشتي بدين قدون تون أممت المان أرمو لمتي دم جنرال كمال لمتي let me make it clear وري جنرال كمال جالت تنيس جبتنيس تون دبي جنرال كمال لمتي دبي أرمو راتي أشدو ماتا لمتي دم عرر غيراتي في دم مارسي دم جماتي متي وري كوبي سان كوبي فتي المان أرموتي وري كوبي سان رتي دم المان أرموتي tunachirradumatti tanaafu ogguwan kana lallu akkitti lallu akka oromoon lalla malee akka ganda dhalanneeti miti takkaayis akkatti jaalannuuti miti takkaayis akkatti balaaleeffannuufi deeggarruuti miti warra waan kana shaakaleetu jira warra xuuxxoo shaneedhaatiin guddateetu jira kan dhugaa awwaaluudhaaf barbaadu kan arraantan amma dubbii jeneraal kamaal takkaayis waan jeneraal kamaal maqaa taateef waan tana dabsuu barbaadu tokko ni garra ijoollee teenya takka tabeeynu ni jirta goofattu tabaafii waan adda baafachuudhaaf no warra biraa warra siyaasaa ta'ee haasa'uu jira kawaan kana dabsuu barbaadu warra shanee kana dandamuu barbaadu arraantana namni waan kana godhe shaneedhaa miti kaja hundinuu adawwii oromoodhaati adawwii ilmaan oromoo hundaati adawwii ilmaan arsii qofaa miti adawwii ilmaan oromoo hundaati shanee taateen taanee maaliin beekan dhimmiti namichi kun eenyu hawwii kajaamu kun kaachitti argamu kun dhalataa jimmaati miseensa shaneedhaati deeggaraa shaneedhaati shaneedhaaf maallaqa guuree firee maashaa'if galchaa ture joollee dargaggeessa meeqaatam biyyatti darbaa ture haadha meeqaatam jaarsa meeqa biyyatti darbee jaartii wajjin galaa jira jaartii jaarsa jala kajeelee jaarsa biyyatti darbisiiseeti jaartii wajji gala shayxaan akkanaati jimma bakka ni bu'aanni hin bu'u joolleen jimmaa ni ergatte hin erganne ifuma bakka bu'a hattuun bakkayyuu jira jallaan bakkayyuu jira kijibaan bakkayyuu jira faradduun bakkayyuu jira khawaan hin jirre namarra kaa'u bakkayyuu jira ergamtuun bakkayyuu jira ergamaan ni jira nu biraas bakkayi hundaa'u ni jira kaa'u akkanuma silkiidhaan waasaappiidhaan ergaatti erganii ka'ee gad ba'ee waa balleessu nu biraas ni jira ummata biraas ni jira bakkayyuu ni jira tanaafuu waan gandaa wal qabsiisnuuf hin qabdu jechuudha takka dubbii gandaati miti dubbii oromoodhaati ilmaan oromoo hiyyeessaatu lafa san inni hojjannani dalaganna ja'anii achi dhaqan ilmaan oromootu oromoodha laalla ja'anii bakka walga'ii sanii walit dhufan ilmaan oromooti qabsiisan haadha ilmoo dhaltee baatiin ga'iin hunda qabsiisan ilmi oromoodha har'a achi keessatti ajjeefamee jira maaltu isini dhagama gizee ilmi oromoodha ilma oromootiin laala je'ee bakka san dhufee achitti ajjeefame kan kalee rasaasaan dhawame kan madaawe makiinaa keessa dhiigni isaa irraa yaa'aa ture kan wallaansan harkatin ammaan tana ruuhiin keessaa baatee jirti yeroo ammaan tanatti maal shaneedhaaf baala qabu shaneen lubbuu qabaatteetii miti shaneen laal yakka hojjechuudhaaf dhaabni jabaa ta'uu hin qabu warra gowwaa tokko jira ka shanee dandamuu barbaadu
kan shanetana afuratti odheereessu barbaadu kan kasaraa oromoodhaa barbaadu dubbiin tun silaa dubbii arsiidhaa dhalata arsii irratti dhalattoota arsiidhaa irratti jeneraal Kamaal irratti ta'uu baatte gabbee waan biraa dhooba. Warra amma fakkeenyaaf Ijipti gaafa rakkoon uumamtu ana kabiyaalaa kana Noorz Ameerikaa jiru gutuu achi godhe jaanii faradaa turaniitu amma immoo namichuma achi jiru inni goone jechuun jiru jira jechuun akkanatti adda beeyta diqaalaa si keessa dhalatte. Akkatti jabaa keessi harkaa balleessan akkatti dhugaatii si jala awwaalan akkatti adda beeyta jechuun. Ana ka Ijiptiin jirree biyya Noorz Ameerikaa jiruutu achi godhe jaaniiti dheengaddan irratti ololaa turan. Arrammoo namichuma achi jiru kana hin goone shaneen hin goone innis hin goone yaani ragaa baafii jiran akki ati itti adda baafattu kana jechuun diina kee adawwite ilmaan Jimmaa obboleeyyan keenya ilmaan abbaa gadaati ilmaan arsiidhaa obboleeyyan keenya ilmaan Sikkoomandoo obboleeyyan keenya ilmaan abbaa gadaati. Kawaan kana raawwate dhaloota isaatu Jimma malee Jimma bakka hin bu'u hattuudha shaneedha barbadeessuudha kana barbadeessuudha hattuu bakkayyuu yoo ofirraa dhorkuu dandeenye nuti Oromoo waliin lollu. Kanaafuu namni maanta dubbii Jimmaatii fi dubbii arsiidhaa godhee dhiibuu barbaadu ka Oromoo arsiitii fi Jimmaa wal lolchiisuurraa bu'aa harkatu nuti wal loluu hin qabnu. Walidduuluun qabnu wal nu nyaachisu wanni barbaadaniif gizee hunda faayidaa isaanii keessa jira dantaa isaanii keessa jira siyaasa isaanii keessa jira hattuu bakka jirtu madooshaan gadhooyna nuti immoo akka Jimmaatti akka Oromoo Harargeetti akka Oromoo Arsiitti waliin lollu dantaan teenya takka Oromiyaa fi Oromummaadha qabna walitti hattuun bakkayyuu jirti jallaan nu fakkaatee ganda keenyatti dhalatee diqaalaan bakka biraata nu fakkaatee arraan tana ganda keenya keessa waan biraa osoo annama ganda kiyya dhalateen beeka diqaalaa Somaaleedhaa kanii Somaaleedhaa isa beeku kanii maatii isaa hunda isa beeku ka ammoo sabboonaa Oromoo ta'ee ammaan tana bakkayyuu dhawwaaquun beeka kabajaa hin beeyne jechuun dhaloota isaatiin isa beeka waan isa ta'een beeka dubbii keessa seenee kalaaquun beeka akkanuma bakkayyuu keessa jiran. Bakka hunda keessa maaliin beeyta jechuun waan jallinaa ta Oromoo hongeessu deeggaran. Akkuma nama reefuun tareessin hin jee dubbii Ijipti taatetti. Ana kan Noorz Ameerikaa jiru kana achi godhe jaanii ololoo oofaa turan. Maaliif ana maqaa balleessuu barbaade an kalloo qocaadhaa baaseetiin jira arrabaa fi maarreedhaaf qoca. Dubbii tanaan wal fakkeessee si garsiisuu deemaa ta'uwwite. Arrammoo gurbuma Ijipte Saawudii jiru ka Makka jiru ka achitti telefoonaan dhahe ka ijoolleen achi jirtu isaan nu qabsiise jettee mana hidhaa keessa ragaa ba'u jirtu shaneedhaa miti inni shaneen tanan goonee jaanii ragaa ba'aniif jechuun jibbaa qaban garaa isaanii keessa gammachuu qaban miseenjaraan baga kana ta'an jedhanii walii barreessu jiran nuti Oromoo bakka feetetti roorroon irra geesse. Cina dhaabbanna turroorroo ilma Oromoo Sikkoomandoo irra geesse turroorroo ilmaan Oromoo Arsii irra geesse turroorroo nurra geesse turroorroo Oromoo hunda irra geesse bakkatti Oromoo roorrifamte hunda sagaleen teenya ni jirti bakkatti haatiidha Oromoodhaa hidhamte hunda sagaleen teenya ni jirti bakkatti obboleeyyan keenya Oromoo hidhaman hunda sagaleen teenya ni jirti nuti dhaladhu ganda tokkooti miti gandaaf hin dhalanne nuti dhalata Harargee an dhalata ilma Harargeeti malee Harargee qofaaf hin dhalanne Oromoo hundaaf hin dhalanne bakka Oromoon hunditti rakkattee fi itti miidhamtetti roorroon irra geessetti na laallata anaa obboleessa jaarraa abbaa gadaa yoon ta'e yoo dhiini jaarraadhaan keessa ka deemu taate na laallata bakkuma fadhetti Oromoorra roorroon keenyaan dubbachuun na laallataa jechuun haqa Oromoo daboolee ruhii shiftaadhaa ruhii hattuudhaa ruhii warra Oromoo tana gurguratu dheereessuudhaaf sagantaan qabnu jechuun imaammata san hin qabnu nuti abbaa fadhe maa obboleessa kiyyan taane Oromoon gurgura yoo jee anaa hojjaa dawwiidha hin danda'u jechuun wannis makka ta'u jirus isuma tana tanaafu obboleeyyan kiyya ka Jimmaatiifis
obboleeyyan kiyya kasi komando Arsiitii fi Baaleetiifis wanni ni isinii dhaabu dhimmiti dhimma Baaleetii fi Jimmaatii miti dhimma Arsiitii fi Jimmaatii miti dhimmiti dhimma Oromooti abbaa fadhe ka Oromoo tana hiisise adawwii teenya abbaa fadhe abbuma fadhe maan taane ka Oromoo tana silkiitti bilbilee ummanni maleeykaadhaa miti ergamtootaa miti qophiidhaatu achi jirattuu numaa beekan quban qaban kawaan kana qindeesse kawaan kana bilbile ka qawweedhaan wal dha'u jiran je'ee fakkeesse ka shoorarkaatu asi deemu jira waan heeraa alaa deemu jira je'ee mootummaatti yaame gurbuma je'ema kana hawwii kajaan kana inni kun shaneedha miseensa shaneeti Daawit Ibsaatiif maallaqa guuraa ergaa ture Jimmaan naaf shaneeteeti Daawit Ibsaatiif maallaqa guurii yettee ergattee isa kana hin arganne tanaafuu dhaloota isaatii fi obbolee warra ganda saniitii wajjin wanni wal loltuuf joolleen Oromoo takka illeen hin jirtu isuma waliin cafaqu nulachuu Jimmaas kaateetuma gurbaa hatticha kana ganda keenya jaanii kan dhorkine cafaqu wajjin anis isin wajjin cafaqa Oromoon hundi kanuma cafaquudha hatticha qabne kana cafaqu akkitti balaa baasnu tana shanee gujannu shaneen jabeenya qabaatteeti shishe kolkole shaneen Daawit Ibsaadhaaf irratti albahat deemu jira dandeettii qabaateeti miti humna qabaatee shiftummaa qaban waa balleessuudhaaf daamni jabaa ta'uun qabu utuu waan silkiidhaan namni balleessu biyya san keessa teessee anamma magaalaan jiru tanatti bakka walga'iin qabamtee jirtutti silkuma bilbilee bakka san dawaabataa jira qawwee jira namaa wal fixu deemaa dafa mootummaan dhaqqabaa yoonje 911 waan dibbilaa qayyaaraa fi waa hundaan kanafne mootummaan achi dhayti dila qophii shaneen asi godhachuu jirtu goonee nuti hin goone maaliif gowwaa keenya kajala deemu jiru jalaa qabachuu irra dalayna malee diinummaan qabnu hammeenya akkas wal godhuudhaan qabnu nama shaneedhaa kakaleena arrabsaa ture ka Oromoo qulqulluu beekwana hammeenya qabuuf garaaf wallaalaatti taphateen beeka naadammeenaan tirfiitiyya aaratti qabuun ammoo hammeenyi dilana fagaate hammeenyi dilana hammaate ilma Oromoodhaa ka Oromoo jecha daangaa cabsee waraana dilasan qabee Eertiraa dhaqe akka fadhee yoo ta'e yoo siyaasaanillee wal deeggaruu baatte yoo isallee jibbite yoo gandasaallee jibbite yoo bakka inni itti dhalatillee jibbite akkuma ilma namaattu mirga ummata isaatii wal arguu fi nama isaatii wal arguudha inni kun dhoorkamuu kan qabne sii galuu qabaa jechuu beeku qabaa jechuu mirga qaba nama isaatii wal arguudhaaf nama haati ilmoo dhaltee ciisaa jirtu haati ilmoo dhaltee ciisaa jirtu haati ilmoo dhaltee rafaa jirtu ta ilmoo silaaluu isistu generaaltichuma kanaaniin arkee dhufaa ijaan wal arkee jettee ilmoo ulmaadhaan dhiistee achi dhayte silkii tana mee cufi generaaltichuma kanaaniin wal arka jettee achi dhayte hogguu achi dhayte fuudhanii mana hidhaa ilmoo jalaa bulche maaltu si dhagama akka ilma Oromootti osoo ati haadha taate maaltu si dhagama harmi hangam takkaa innan copha annama hakimaa maqaan tureef hakimummaa maqaan beekuuf nin beeka hangam takkaa harmi laalata gisee aannan cophee luysisuu dadhabde haati dirqiidhatti irraa xuuxnaa bara harma kana akkatti irraa xuuxanii jira milkisa karjaanii waan itti dhooytee aannan kana akka joolleen luydutti irraa baastuu jira akka hakimaatti jechuu itti keeysee waan harma kana irraa xuuxee baasuu jira akkatti godhanii jira laalaa isaanii beeyta akkatti dhukkubu beeyta halkan tokko luysisuu dhabuudhaan obboleeyyan keenya kamana hidhaa keessa jiran san Oromoodhaa miti jiruudhaan nu dabraa jechuuf achi dhaqanii miti maali hammeenyi dilana bana hammaate adawummaan dilana hammaate tabakka sanitti namni keenya wal qabsiisuuf tanaafuu nama keenyaa miti ka wal qabsiise nama keenya hin jeeyinaa nama afaan Oromoo dubbatu ka Oromoo irra diinummaa qabuutu Oromoo waliin dhufuu barbaadde hiisise jaa'eef keessa achi baasa nama keenyaa miti maali jibbaan dilana hammaate hay
abbaan fadhe bakka fadhe wali dhufuun danda'u wal mari'achuun danda'u tanaaf isiniin jechaa jira nuti carraan nuti ammaan tana qabnu ilmaan abbaa gadaa qabannee Lammaa Abiyyi Shimallis addisuu qabannee qofa yaa'uudhaan Oromiyaa tana walaboomsinee Itoophiyaa bulchuu qofaan nu baasa shaneen hattuudha shaneen diina shaneen kaansariidha wanni jennuuf bakka yaanutti shanee keessa warri hafee hundinuu irraan deebi'asiif diqaalaa afaan Oromoo dubbatte maqaa taate irraan sii deebi'a diqaalaa afaan Oromoo dubbatte to Oromoo hongeessite aangoo qabachuu yaatu maqaa taataniif warri shanee keessatti haftan hundinuu shaneen ABO'n 90 takka duutee jirti addi bilisummaa Oromoo hin jirtu maqaa shaneetiin tasosso'aa jirtu adawwii Oromoo hongeessuuf yaatu to Oromonyaa dubbattu ta afaan Oromoo dubbattu isii tana balbaleessuun balleessuun ifirraa qulqulleessuun akka waan najisaatti Oromoon hundi kismidaan wadaaja khilla itti gootee Oromoon firraa balleessuun mirga dirqama keenya ka Oromoo hundaa ta'uu Oromoon hundi beekuu qabnaa jechuudha lafa jirru hundatti diqaalaa Oromoo keessa dhalatteetu shaneef tabaqaa dhaabbata yeroo ammaa tanatti adawwiidha kaansariidha waan nu iyyisiisu qabna nuti maqaa garreefi keessa seenneen lollee beekna keessatti hidhannee beekna keessa madooynee beekna keessa waataatinee beekna isiniif fiduutaa jaallebaanti fufa ilma shawaadhaa ilma amboodhaa qulqulluu Oromoo Harargee keessa dhufee Harargee keessatti hidhate seenaa isaatiin beeka waa hunda isaatiin beeka akkatti shaneen isa jeesuudhaaf reebaa turte akkatti shaneen isa kana dhabamsiisuudhaaf irratti hojjechaa turte rabbiin isa mooteessee lubbuun jiraate arra isiniif haasa'u taadheen gadda Commander in Chief Nazir irratti isinii haasawaa ture fiduufin taarraan tana tanaafuu obboleessa keenya kan makka keessa lubbuun irraa baate suuraa isaa beekaatiin hin maxxansini maatiin dura dhaga'u qaba warri biyya jiru haadha gargaaruu qabata obboleeyyan gargaaruu qabata yaada qabata manaan jaarradhaa jiruun jijjiiraa bultiin jaarradhaa ilmaanii yaamee ergadhaa ilmaanii dhungadhaa karoora qaba namni kun arra qaxarra cabsitan jireenya isaa hanqistan haati isa qofa qabaachuu malti isaan tuurataa jiraachuu malan arra haadha sana gabsiistan haadha sana akka gabuu teessu goosistan isaatu mana haadha abbaadhaa irraan tana lambaasan ifaasan akka qabatu taasisaa jirata Jolleen irra Saawudii keessa dalagachaa jirtu tun irra guddaa warra gargaarti haadha abbaadha gargaarti ifii qawmaan qabne maatii isaa gargaarti jollee tan akkasitti haaffastanii haafuusistanii diinummaan tana olii hidhaan giddureetan haadha abbaa isaan gargaaran sana agarsiisu jirtan Oromummaa maal qabdarree Oromummaa maal qabdan isin diinummaa qabdanii jechuu naasu isinin qabnu nuti shaneen adawwiidha bakka deemte hundatti Oromoon hundi balfuu qabdi adawwiidha haraami balleessuuf irraa qabnaa jechuun biyya keessattis biyya alaattis bakkuma fadhettuu shaneen adawwii Oromoodhaati kalee arraba nu ciraa turan sheekkoota keenya qalaa turan ummata keenya ajjeesaa turan imaammata meeqaa jira ganda meeqa waliin guban ummata meeqa waliin ajjeesan arrama biyyaalatti humna biyya keessa dhabnaan ummanni isaan jibbinaan bakka Oromoon itti wal agartu alatti sagantaa Oromoodhaa diinatti yaamuudhaan balleessuu sagantaa godhatanii itti tarkaanfachaa jiran tanaaf ka tabaqaa dhaabbatu hundi ka shaneen hin goone jee dhaabbatu takkaa jibbaa Arsiidhaa qaba takkaa jibbaa Oromummaa qaba takkaa isumaatu Oromoo miti takkaa isiidhaatu Oromoo miti warri mas mucaa kana khammaan tana Oromoo hawwii jaamu kana wajjin wali friendidha ka isa kana wajjin hariiroo qabu Facebookaa fi waanuma fedhe irrattu rakkoo jira jechuudha to'achuudha gurbaan ergamaa shanee ta'uudha ka shaneef maallaqa guuru ta'u durbeena jechuudha jollee wallaggaa yoo miidhamte Oromoo wallaggaa yoo miidhamte akkanuma laalannaaf Oromoon Jimmaa yoo miidhamte akkanuma laalannaaf hattuu bakka hundaan nu dhufte immoo fidhiisuun qabnu hayyuudha jettee ifin sossobin hayyuudha jee ka gabbee hundi qaalaadha hayyuun Oromoon gurgurattu
hayyuun diinaa wajjin dhaabbattu hayyuun Oromoon dirree irratti hin baastu hayyuun Oromoo irrina isaatiin faarsiti malee irrina isaa diina agarsiistu hayyuun Oromoodha dadhabina Abiy afaan Amaaraatiin haasofte Amaara agarsiistu hayyuun Oromoodha jabina Abiy faarsiteeti dadhabina Abiy keessaan itti himtee jabeessiti malee diina agarsiistu maaliif yaa obbolee maanuun galle mee obbo Bantii Fufaatiin fidaa obbo Bantii Fufaadha Oromoon 2006 nu daawwachaa jira kottu mee ajaa shaneen waan shaneen si goote naa katabi woboo jeeti woboo dhugaa nama haqaan qabsoof qabsaa tanaafuu wanni nan isin dhaammadhu ilmaan Oromoodhaa kan Jimmaa kan Arsiidhaa obboleeyyan kiyya isin lachuu tokkoof hin tumson hattuun hattuudha ka hattuu kana hattuu mitii ja'u immoo hatticha kana deeggaru firraa bara dubbin dubbi Jimmaati miti dubbin dubbi Arsiiti miti wal isin lolchiisin wal nu lolchiisin fadhee Arsiirraa dhalata ka qabsiise fadhee Harargeerraa dhalata fadhee Jimmaarraa dhalata bakka fadheerraa dhalatu ka qabsiise sanirratti gamtaan bobbaanee biyya sanii isa baasuudha dhabamsiisuudha lafa uummata Oromoo kanatti godhe keessa tasa jiraachuun qabu balleessu qabna ari'uu qabna bahu qaba dandeenyummaas tarkaanfii culluqaa shaneen beeytu san 2-5 irra fudhachuu qabna waan isaan beekan jiraachisuun qabnu dhufaa jirra kara biyyaatis ala qofaan iyyin biyya keessa seennee shanee akka rifeensaattiif keessaa gurree qabsootaneef dura tarkaanfachiisu teenya tasuma bakkuma fadheettu dhaloota keenya beekama waan nuti taane beekama bakkuma fadheettu dhufaa jirra lafa fadhetti abadan qabsoo ammaan tana deemaa jirtu jijjiirama ammaan tana deemaa jiru abbaan fadhe sirraa hin gubachiisaa if boodaan si deebisaa ilmaan Minilikii wajjin waliigalee nafxanyaadhaa wajjin waliigalee qabsoo teenya tana nu hangeessu tasumatti dhiisnu bakkuma fadhettu wareegama barbaachisu haga lubbuu kannineeti qabsoo tanaaf dura dheereessina qabsoon tu bilaash ittiin dhufne jechuudha obbo tanaafuu obboleeyyan kiyya kan Jimmaatii fi kan Arsiidha ifi walin lolida tokkicha obboleeyyan keenya qabsiise obboleeyyan keenya ka dalagataa bahararra deemaa dhufe qabsiise obboleeyyan keenya ka bosona wantaa san keessa miilaan faantaan deemaa dhufe qabsiise obboleeyyan keenya ka osoo dalagatanii maallaqan fudhatiin qabsiise akka namni Oromoodhaa kun hidhadhumu godhee nama dila kana akka biyya darbaman taasise adawwii Oromoodhaati ergama qaba nam tokko godhuu danda'a tana dhaabaa miti dhaabni sil ajajuma kan aboo si jiraa miti magaalaa san hayyee qawwee qaban jay fanji qaban jay ana masila akka nama akkasii ta'e nama sila Fireew Maashaw ta'e akkatti mi Fireew Maashaw hogguu waa'ee Fireew Maashaw yaaddu Fireew Maashaw ta'uu qabda hogguu waa'ee Fireew Maashaw yaaddu Fireew Maashaw ta'uu qabdaate akkasaa yaaduudhaaf aboo fudhu silkii warra biyya sanitti fanjii jira jay boombii jira jay maarree jira jay akkas jayiti qabi itti bilbili akka dubbintu fashaloytu akka Jeneraal Kamaal maallaqa arganne akka Oromoof inni waliin hin hidhamne waliin agarre waliin haaso'in isumaa'u Jeneraal Kamaal waa'u qabii hidhachiisi hiisisi warra jaanii oofanii jira akkuma dubbintu taate laatti qaalaa nu keessa jirtu akkatti beeytani akkuma dubbintu taate nama meeqa akka tutaalee gammachuu keessa Jeneraal Kamaal nurraa hidhame way rabbi nu haa baasu jee laal gammachuun isaanii Jeneraal Kamaal hidhamuun gammachuu isaaniiti way rabbi nu haa baasuun ta Oromootti gowwoomsan Talbansi komandoti gowwomsan ta Oromootti gowwomsan Jeneraal Kamaal galchuu biyya Makkaa keessatti hidhaman laal mata duree rabbiin jeneraala nu haa baasu hidhamuu isaaniif gammachuu qabaa jechuu rabbiin nu haa baasuun ta Oromootti sossobu yoo hidhamellee Jeneraal Kamaal silaa achitti hanga adda qulqulleeffatu ni obsaa jechuu akka nuti obsinetti way maxxansine waan deemu jiru ummatuma kana hojii ummata hojii dhageenya nama nu bilbilu hundaan hin dhageenye maaltu haare'a ana manke irriibaa maaltu haare'a mee maaltu jira jennee odurraa gurrachaa turree warnuti jolletti illee bilbilleeti yaaboon dhageenye ammaan tanaan irriibaa ka'e ammaan tan akkana taane ammaan tan akkas taane mee maaltu jira jennee odurraa gurrachaa turre
ملاني أدو قرتن توفتاني أدو قرتن نمني خوان كان بليسو بربادو مو أكما أدو رغيني ورّي توكو توكو يجو ورّي جبا غندا سنيقب ورّي جبا جنرال تجاقب طلو بالجاني جنرال كمال هدامي يا ربي جنرال تجايدا جلاباس جاني ما تنسى يجو ماليف يا ربي هدا جلاباسين أكتس قوهم سني جنرال كمال هدامو سني را غمچو قبا يجو غمچو قبني يجو أصوان سن قباچو باتني سوتا جنرال كمال توهتنيتي اتبل بلني ورسل كيسا هنغانوتي إسان كسان كنمني هند أمني هوتيل سيني نغيك أبا نما برجرا دبسني كل ليسنو قدبانين دبن زان تكادو فين بينين كاليدو فين راسي أرجنت هل كان تاتوس دفنين راسوين نوان نمخينيا قلقل تاتوس دفنين راسوين زو ما فدتون نمخينيا وارا كون نمخينيا دفنين راسوين تون لما أرسيد آتي لما دابا جنرال كمالي متي لما جنرال كمالي متي لما أورومو داتي ilmaan Oromoo hisisu goota Oromoo hisisuuf raafadhu qophii goonni Oromoo qabu fi ilmaan Oromoo qaban balleessuudhaaf jaalachuun ta diinaati malee ta firaati miti ergama diinaa nama tokkoon raawwata nama lamaan raawwata tana sirri beekuu danda'u qabnaa jechuudha tanaafuu obboleeyyan kiyya jabaadhaa maatiinii fi obboleeyyan shariikan makka keessa jirtan obboleessi keenya khaleera saasaan dhaawame kharraan tana mana hidhaa keessa lubbuun irraa baate khahiree wallaansaan harkatin embaasiin Saudi Arabia jirtan qonsilaalee makkaa fi jidda jirtan hundinuu lubbuun mucaa keenyaatiif gumaa barbaachisu waan barbaachisu arkachuu qabnaa jechuudha Oromoon gumattamatti lubbuun baanaan gumattamatti hijaamiti aadaa Oromoo qabna akka Oromoodhaatti akka mootummaan Saudi Arabia keessa jirtu mucaa khalee qophii irratti rasaasaan dhaawame kan hiree meedikaalaa dhabe ma baasa keessa dhiigni irraa dhangala'aa ture kan mana hidhaa keessa galchanii wallaansa dhabuudhaan lubbuun isaa bee tarkaanfii barbaachisu marii barbaachisu ta nageenya ta araara mootummaa Saawudiitii wajjin godhuudhaan dhiigni mucaa keenyaa bahuudha qaba abbaa waan kana immoo yaamee godhe hawwiidhaa fi dhaabni inni deeggaru kan shaneedhaa kan kaansarii Oromoodhaa hanga balleessinutti ibbooda nu deebisu lafee nu jabeessa malee hamilee nu cabsu hamilee teenya jaara malee daranuu si balleessuudhaaf akka murannee kaanuu nu godha malee tuttuuxanii fi nu kaastan malee nu raffisuun dandeessan abadan osoo har'a balaan feete buute osoo jeneraal Kamaaluu badiin irra geesse miidhaan irra geesse hamilee ittiin isin balleessinu horaayana malee sodaa teessan horuudhaan teenyu abadan isin sodaannee if boodan deebinu sodaa nu jiilchuudhaan if booda nu deebisuun dandeessan no daranuu kakaanee isin balleessinu nu taasistanii jechuudha abadan mucummaan hawwii ja'amu kun Saudi Arabia keessa amma booda jiraachuun qabu fadhu haraba qadhaa baqatu malee ilmaan Jimmaatis ilmaan Oromoo Harargeetis ilmaan Oromoo Arsiitis ilmaan Oromoo Wallaggaatis ilmaan Oromootiin jechuun jira beeka afaan Oromoo dubbatu bakkayyuu hin jenneen dubbii tana laaftuun narraan fudhatina hogguunan ilmaan Oromoo Harargee je ilmaan Oromoo Arsii je